Jaawar jechuun hayyuu Itoophiyaati. Nama guddaa siyaasaa tokko si'ale. Arragaa Oromoo taheeti warqii harkaa qaban qorqorroo nama fakkaatti jetti Oromoon hoggee mammaayitu. Arrakkas isinitti ta'e malee silaa Jaawar osoo beeytanii gaachina godhattanii diina hundaan sodaachiftan. Warra aangoo qabulleen sodaachiftan. Warra aangoo dhufuuf qabsaa'ulleen sodaachiftan osoo beeytanii. Sigale. Nama siyaasaa nama gartee fageessee yaaduu danda'u hayyuu gartee Afrikaanuu ittiin dhaadattu malee hayyuu gandaggalchanii miti jechuudha. Hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee Harargeen tana jala yaa'uu diddee mee Harargeen amma Abiyyi jala yaatiire mee Abiyyi jala yaati naa himaame mee hayyuu okay Abiyyi jala Jaawar jala wanne yaa'uu didaniif lakkee Abiyyi haanu fixu Abiyyi buusii naanu gidireessu gibiraan gidiraa haanu baasu daangaa keenya Soomalee haa kennu Soomaleen akka feetetti haa daangaa keenya sarbitu koriidari janii mana haanurra diiganii jechuu fi Harargeen Jaawar dhiiftee Abiyyi filatti mee naa himaame hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee numa haya badoo hayyuun isaanii qami hayyuu jarri kun kophaatti tolfatee jira takkaa Jaawar kutaa kanaafin qabsaa'uu jiru Rabbiin an dhageessifna sigale namni dirqama achi keessa dhalachuu bakka itti Rabbi si dhalachiise dhalatta malee filatteen dhalattu jechuu iddoo dhaloota keetii filatteen dhalattu bakka Rabbitti si uume dhalatta obboleeysoo murtii guutuu waan akkanaan jingana gaarii miti sirraa'e sigale ati ganaa ijoollee ol deemtuudha nama gartee ganaa bakka guddoo ga'uu taa'u nama ganaa gartee ummata kana jettuun kanaa wajjillee dalagachuu taa'u nama biizinasaan na fakkaata nama dalagatu jiru na fakkaata sigale biizinasni kee Hararguma keessa qofaa miti biizinasni kee Wallagga keessa Walloo keessa Arsii keessa Jimma keessa Karayyu sigale namni biizinasaa haammataadha sigale nama gartee hayyuu keessan jee hayyuu guddaa sigale biitti guutuun qabdu kana gaddeebisuu natti fakkaanne waan akkanaa xiqqoo yoo jarri emoshina keessa sigalchee kan si aarsu taate namoonni gariin nama saniis Arsiin hin ergan atiis Harargeen sin ergan sigale Harargeen nama tokko makiinaa namaa bitaa maarreen makiinaa namaa bitaa hay maaliif nuti namni tokko makiinaa namaa bitee dhiise Harargeen ichi makiinaa namaa bitu san Arsii dhaadataanii bar Arsii keessa taa'ee ka makiinaa namaa bitu bar Harargeen dhaadataanii bar obboleessa waan akkanaa dhiisaa hay qaanfadhaa mee maal godhu jirra jaa'ifuma dhageeffadhaa sigale mee maal godhu jirra jaa'ati Rabbii jaa gabbu'aaf dhageeffadhaa hin barbaachisu kun obboleessa nama diinfaa arrabsuun sherroobee waan fedhe haajuu hanama inni diina namni diinalleen if eeggachuu qaba innilleen if eeggachuu qaba garuu inni nama deebii kennuuf laallatee deebii kennuu qaba garuu ati diina keetiif moor nama diina kee qabu kana kabajaa kennuuniif sirraa barbaachisa buleessa hin abaaramin ati nama ganaa qaxara hin abaaramin ansi an akka obboleessatti siidhaama so Harargeen tanaan si jaalatulleen Harargeen tanaan ati wanna gootulleen yoo warra gandaan jaarame gandaalizimii taate malee federaalizimiif nun gargaartu jechuudha garuu gandaalizimiif si gargaarti yeroodhaaf si gargaarti hanga jijjiiramne hin dhufne nuti akkuma gandummarra duullu doofarrattis duullaa jechuudha saba keenya irra guddaa amma namni keenya gaafaanan amma dura barreessee akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniinjuu maal naan jechuu turte yaadatu wallaala maal beekaa qeeytan wallaala khalafa balleessi kunoomma kuno wanni wallaalaan qabuuf dhufte gaa wayyaa raarra isinii meen barruuti yana jala gaddee malaala akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniinjuu sigale sheekha walla harra maal taate wallaala qeequu qabna maarree jechuu turtan sigale khalafa balleessu wallaala kan namni firraa qabu heeraa fi seeraa fi aadaaf safulleen firraa qabu lafa qabu
بربيخا لاليتو أركا إفين بيني خنا جيجو سنيفو أكما أمالي راني سنيدي بي أكما ولا أكما بيخا خينيك إين ولا لا خينيك اللي كيكو قبنا يجو الدنيا ولا لامبول تخيسي جر الدنيا دوفانو غنم تخيسي جر الدنيا دوفان أمرم تخيسي جر بانكي فتانكين دوفار كجر سيقال هاي اللي هندنو بيخان هندنو إيبا ميجر سيقال هاي أما نما أكم نمني تينتالا قدا بالذكرنا خطاي نما رب سنا مكة قال لي چدالة چاي فينجو سنفامي تينتالا قدا نسان قبل أتجاور تكيسنان مرو تكيسنان بروفيسور محمد تكيسنان بروفيسور بيان تكيسنان تاية تكيسنان شيخ أبو تاتي كيسنان هيون قدانا كخيتين جرو نمني كخيتي سياسة بيخو إسام برد كلنا كخيتين جرو جيجو سيقال وبوليسو يادا مرمجر سرنا أبي مرمجر مالي أبي نمني مرماجر جرو نمني وابي خطوك سرنا مرمى سيقال سرني أبي دابو ديمو أرومر دابو ديمو أرومو فينتهو سرني أبي دابو ديمو فيدراليزمي بليسا آدا أرومو تكيسا أروميا خوش أرسا دانغا أروميا سربمسيسا نجينيا بيتي دبمسيسا جدو غلا بها أفريقيا تانا شورر كيسا جنتي يادا سادرو دابچو جرايجو خانا قرسي چلاو خانا أوسون غندوم مان دوران دابنه أمانتين دوران دابنه غوسان دوران دابنه أكو من ممتو خانا دوران دابچو قبنا يجو يادا شيطانا دورا يادا بنينسا دورا سيقال يادا هادا في ilmoo wal hamachiisu yaada warri party takka keessa jiru khajalla walin dubbifne beekhaani suma khadubbatu beekhusi suma khayadu dandoosi suma ati yaada khidnachuun dandeessu so party nam tokkee party qeentee party nama tokko bicha angomsuu deemtu dhabamu qaba yaanni kun jennee mormu jirra jechuudha kun harargeefis ni barbaachisa mormamuun arsiifis ni barbaachisa mormamuun wallaggaafis ni barbaachisa jimmaafis ilu abbaa boora kutaa oromiyaa guutuu bira kutee Itoophiyaafis jiddugala Afrikaa saniifuu addunyumaafuu yaanni kana mormamuun barbaachisaadha jechuudha kana mormu jira jaawar kana mormu jira marroon kana mormu jira taayyeen so ummata kana deeggaruudha malee eeysan dhalatanii hayyoota keeysan mitirkishoo keeysan hay ati hayyoonni faarsu jirtu kun keenyuuti keeti sigale moo namni aangoo qabu gartee abbaa nama hundaati miskiinni aangoo qabne qabsaa'ee isumaa uchi geesse kun diina nama hundaati akkasii yaaddani obboleeysoo wanni hundini jijjiiramla guyyaa eeggatee jijjiirama OPDO dheengadda gartee wayyaaneen ziftii gootee dhiittee gartee mana sharmuuxa irra ooftee kondoomii bichisiisuu turteetu arra wayyaanee san dhiitu jira jechuudha boru eenyu akka isaan dhiituun beektu rabbii beeka malee mee hambifachaa deema waa'ee gandummaa tana nurraa dhaaba nuti kana taane isiniin kun eenyu bakka isin buufate caffeetan bakka buutan paarlamaa kan bakka buutan miseensa maaliiti isiniin kun sigale egaa caffee gandummaati moo caffee wal qooduuti moo caffee gartee wal ajjeesuuti moo caffee wal arrabsuuti moo caffee tamitan isin bakka buutanii nuti jettanii gartee akka waan harargeen bakka isin buufatte akka waan arsiin bakka isin buufatte akka waan wallagga bakka isin buufatte oromoon bakka isin buufatte nuti maarree taane nuti amaaraa arrabsine nuti tigree arrabsine jaabar maraataan hundi mee isinii kana eenyu bakka isin buufate tigree arrabsaa jee amaaraa arrabsaa jee amaaraa arrabsuun oromoo gargaarti moo sheeyxaanticha kana gargaarti so isin kan bakka buutan murtii guutuu irraa eegali sheeyxaanticha bakka buutan malee harargee bakka buutan sigale harargee bakka buutan harargeen amma kan itti haajamtu tokkummaa
harargeen kan itti haajamtu qabso. Harargeen kan itti haajamtu ibidda isi qabate kana eenyuutu irraa dhaamsa. Harargeen kan itti haajamtu qabeenya isii ka zarafamu jiru. Diinagdee isii ka gaccab. Qalbii isiitii fi mooraalii isii tacabte. Daangaa isii ka sarbamu jiru. Kana eenyuutu irraa dhaabaatu isii barbaachisa. Malee gandummaan harargeen makiina namaa bitti maaree namaa bitti jedhanii namni gartee maqaa harargeetiin daldaluun gartee nu keessa dhokatee abadan hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Uummanni keenya jiruuhuu dadhabe. Uummanni keenya jiraachuu dadhabe. An kitaabul jismi dheengadda waan takka isinii katabe. Dargaggoonni Itoophiyaa dhalaa fuudhee bultii jaarrachuu dhiisi. Dhalaa bareedduu suuraa siitu yoo poosti goote laayikii godhuu sodaatee jira. Sigale. Yoon hin laayikii godhe asinna dhuftii waan hin fuudhuun hin qabu jeeti laayikii godhuu sodaatee jira. Hangan takka jireenyi cimee jira jechuudha. Sigale. Arraati waan sitti tolteef waxii dhuydee garaa guuttatte. Sigale. Abbootii qabeenyaatii fi gartee sakkareeyyaa fi waan takka takka jala deemtee garaa kee guuttatte akka waan harargee si ergate akka waan harargee bakka buute sigale dubbachuun kun gartee nuuf salphina jechuudha. Arra ilmi harargee tokko eenyu qabsaa'u jira jeeti Rabbi rahmataa godhuu fi akka jaarraa abbaa gadaa ilmi Oromoo tokko haqawwee dha'u jiru diinatti eenyu jee barbaadee baaletti obboleessa sadaqetti arra eenyuutu sheeyxaana kana dura dhaabbata jaameeti silaa. Osoo ilma harargee qulqulluu san taate osoo rakkoon harargee si quuqe osoo gartee harargeen hiyyoomuun si quuyte osoo harargeen buqqa'uun si quuyte osoo dargaggeessi harargee hujii dhabuun hiraata qurxummii ta'uun si quuyte eenyuutu namicha kana sirna kanarra qabsaa'u jira jetteeti nama sirna kanarra qabsaa'u hunda barbaaddeetti dhayitee wajji sirna kanarra qabsoo ita jechuudha. Osoo nama dhugaan harargee dhimmamu taate sigale osoo nama dhugaan arsii dhimmamu taate isa akkasi malee teeyse arsii arsooma qorsaa maare boo nama jiruu qorsa namaa ta'a teenyaafuun jirru maal qorsa namaa taana yoo summii taane malee sigale soo wanni amma deemaa jiru kun tootaalii waan isin salphisu waan isin xiqqeessu waan hayyoota keessanillee mataa qaqqabachiisu waan ummatuma kanaatiif hin qabsaawaa jee namnillee if ajaa'ibu waan san dalagu jirtanii jechuudha. Keessattuu kutuma lamaan kana arsumaa fi harargeedha. Ambiti nagaya qabdi taa waan kanarraa dhaapha. Arraas isunumaan kadhadhaan dhaapha. Makiina bituu barbaaddeen biti rakkoon hin jiru. Sigale. Abba feete badhaasi deema. Mallayni keeti moqa. Sigale. Abba feete biti badhaasi. Mirga keeti. Maaluma gooti, maaluma iyyanti. Nyaadhu warra gowwaa namni alaa dhagaa jira. So saniifu dhaabaanurraa waan akkana. Dhaabaanurraa. Dhaabuu baannaan nuti gartee tokko tokkoon eenyummaa keessan isin qorannee isin saaxillaa jechuudha. Tokko tokkoon. Eeysa akka dhuftan, eeysa akka arsii keessa qubattan, eeysa akka harargee keessa dhuftan, tokko tokkoon isin saaxilleeti ganaa waliin gabbaanaa jechuudha dalagaa godhannee. Maaliif? Qabsoo teenya nu harkaa balleessaa jirtanii jechuudha. Uummata keenya gartee karan taanetti enerjii isaanii fixaa jirtanii jechuudha. Hin ta'u, hin barbaachisu. Anniisaa torban kana gartee sirbuma gurbaa kanarratti bahee kana humna gartee asirra qisaasamte tan osoo qabsootichi deebifnee eeysa jirra. Sigale. Humna irraa asirra qisaasu jirru tana osoo gartee kan qabsootichi deebifnu taate arra eeysa jirra. Asin jirru jechuudha yeroo. Qaata 4 kiiloo dallaa jala dheenee osoo humnuma torban kana guutuu duula sheeyxaanticha kanarratti deebifu. So saniifu waan akkana keessaa baha waan akkanarraa dhaapha kanaa booda waan kanan dhagahin nuti. Namni isinis warri dubbii ooguftan namni harargeen isinitti ol ergatten jiru. Isinis warri dakaa dubbii ooguftan namni arsiin isinitti as ergatten jiru. Sigale. Makiinaa abbaa bite dhiisee sun dhimma mataa warra makiinaa bituu deemuuti.
sabni oromoo amma sadarkaa makiinaa namaa biturraa hin jiru. Sadarkaa yaa rabbi ummanni kiyya maal keessa jira jennurra jirra jechuudha. Saniifuu isinis warri barra PPRC keessaa maraatu jira. Wanni dubbii tana makiina jedhanii oowwisanii maali jedhanii ajandaan kun akkan qabbanoofne isaan ajandaa jijjiiranii PPRC keessaati. Waan akkanaa dhaabuu baannaanis sabni ifirraa isin dhaaba isinumaa booda qaanee duubatti hafaa jechuudha. So wali qabatti hunundi maaliif akkanatti ta'a? Ajandaan kun maaliif akkatti oowu? Maaliif akkatti gartee wal qooduu fi daranuu gandummaan tun maaliif akkatti hidda gaffageeffattee akka yaada gartee wallaalatti akka yaada doofatti akka yaada doomatti harka gowwaatiin boolla bofaa lakkaawanii jaa kitaabul jizm sigale. Maaliif harka gowwaa kanaan gartee sheexaantichi kun ganda kanaas diigee kanaas arrabsiisisee hayyoota kanaas maaliif arrabsiisisaa ajenne haalaan. Jidduu tan akkuma beekamu olola kara hedduudhaan bantee jirti bizganna. Ani dheengaddaan isinii dubbadhe olola guddaa banamuu ta'a. Olola guddaan akka banamuu gartee murtiin kennamti. Qaallichi Abiyyi Finjuu erga walgahii Amaaraa wajjin hayyoonni keenya godhatee booda takka hirriiban arganne. Waaniin anin eeyne waan inni taha je'ee manaa maalillee arkeen beeyne tahamee je'eeti rafeen beekuu jechuudha. Rafeen beekuu. Tokkummaan injifannoo fitti. Tokkummaan gartee goolii teessan daftee ittichi dhiyaachuu uumti jechuudha. Tokkummaa jechuun mataan isiitu injifannoodha. Ni beekata. Tolchee beeka. Duraanuu qumaarri tokkichaan inni taphatu Oromoo fi Amaara walitti diru. Amaara bira dhaqee Oromoon isinirraa dhorka jiru. Oromoo bira dhufee kun waan ilma keessan ikkatti akka narra bobbaan hin gartu ani isinii gannaan je'ee qumaarri inni taphatu kana jechuudha. Qumaara kana hayyoonni keenya harkaa nyaate. Mootummaan kun laamshee jira asiin jennee jira. Dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, diinagdeedhaan, sigale humna miliitariidhaan fudhatama hawaasa bira keessa qabuun waa hundaan mootummaan kun laamshee du'ee kafanamee dhiqamee kafanamee janaazaan irra salaatamtee awwaalli qotamee awwaala meeytaa akkamitti awwaalarra wallolu jirraa arraarra isiniin hin jenne. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Yeroo gartee furmaanni dhiyaate ni beeytanii yeroo furmaanni dhiyaate gartee qabbanaa jira yeroo bariisaan dhiyaate qabbanaa jira gartee rakkina gurguddaa jira. Furmaata dhiyaate kana keessa waan qabu guutuu ololaan gayyaasu jira. Ololli kun maaliif akka jabaate ni muddame. Abiyyi yeroo hunda uggee muddame dursa Jimma dhaqeeti boodarra warra kibbaa dhaqa. Warra kibbaa jechuun namni hundinuma ergata. Namuma aangoo qabatee ergata. Bakka inni dheengadda dhaqe tana namuma aangoo qabatee ergata. Dursa eeysa dhaqeetee addunyaa gagarsiisuu fedhe deeggarsaan qabaa namni mallee na jaalataa akka hayyoonni isiniin juu kanaa miti hayi kunoo laalaa jeeti ummata uleedhaan gartee Jimmarraa baadiyyarraa ol guuranii miskiina gartee fidaniichi gannaqanii itti taphatuu turanii gaafa galinsallee noolii dhoorkataniiti namni khamiilaan galee waraabessi haratti halkan ariyaa bulee hedduu sigale manni haala qabu jechuudha. Taraa dura akkas godheeti lammaffaa isa dhufe warra kibbaa kana bira dhufe. Warra kibbaa wayyaaniinis ergachuma turte Minilikiis ergachuma ture. Gartee nama gartee biyya tana bulchuu ni dandeenya biyya tana nuti hooggannuu ni dandeenya aangoon nu malte ummata juubeti. Kadhufe wajji buluu ni dandeenya warra juu. Sanii fi dheengaddachi dhaqee jechuun muddamsuu isaa argisiisa. Muddamsuu tana maaltu fide? Tokkummaa keenyaaf fide. Tokkummaa kana maaliin diiguu jira? Gandee tana doofaa ganda keessaa doofaa gartee dubbii fageessee firraan laalle doofaa mirqaanuma irraa itti muddi goota kiyyaa ijoollee umaan beeyne horii gurguratee biyyaa beekan sigale itti muddii kanaati warra deemu warra gartee miiraan deemu kana sigale kana
hayyoota gartee osoo miiraan hin taane miilaan hin taane itti yaadee deemu kana dura dhaabsisaa jechuudha. Dura dhaabsisuuf murteeffatee jechuudha. Saniifuu jidduu tana waboon kiyyaas shaashaa godhu jira. Waboon itti muddinaan gubbaafannoon itti muddinaan TPLF itti muddinaan shaabiyaan itti muddinaan maal fide? Waboon galuuf deemaa. Waboon kunoo gujirraa galee jira jeeti olola kana gadhiise uummanni irraa fudhachuu dide. Waboo saniin xiqqoo isinii hima. Waboon sun akka lakkoofsa Itoophiyaa 2011 jaaramtee jechuudha. Eenyu hooggana? Abbabaa Garasuutii fi Hayyuu Gonfaatu hooggana. Yeroo barbaadan nama buchisiisan, yeroo barbaadan magaalaa keessatti oofanii nama khaadiree sabboonummaan isa dhagayamtu saba kiyya kana miidhujuu shaneessi jeesi janii ajjeesisiisan, yeroo barbaadan makiinaa makalaakiyaatiin fe'aniiti muka geeysanii sigale waboo gale janii diraamaan dalaganii ammaas gaddachaasanii jechuudha. Mee wayin isinii mee waboon sanyiidhaa sanyiin ajajaa olaanaa jettanii mee ajajaan olaanaan sun galee maaltu jijjiirame? Yaa ummata kiyya waan kana diraamaa kana qaallichii fi dalagu asirra laala. Waboon dhugaa sigale waboon haqaa waboon sabaabaate injifannoon galti malee harka kennatteen galtu jechuudha. Warri galee kun qabsaawota osoon hin taane farra qabsoo galee jechuudha. Generaalaa Luufaa warra hoogganamuutu amma diraamaa isaan barbaachise ummanni Oromootii gamaa gamanaa nagaya buusu qabdan jee waan itti muddee qabeef addunyaanis waan gartee diploomaasii hayyoonni keenya godhu kana nagaya buusu qabdan jee waan hayyoonni addunyaan guutuun qabdeef addunyaa irratti footoo tan agarsiisuuf footoo tanaan naggaduuf gujii keessatti gartee diraamaa akkasii warra duraan wiigiitti naqanii makiinaa mootummaatiin bobbaasanii galchan makiinuma mootummaatiin fidanii abbootii gadaa tan rabbitti fedhe tana dura dadhaabanii jechuudha. Amma abbootii gadaa Oromoon abbaa gadaan qabdu sigale abbaa durgoo malee abbaa gadaan qabdu sigale ganaa sirna tolfanneeti abbaa gadaa ka dhugaa sigale sirna dhugaa ka gadaa sirna gadaa ka dhugaa ganaa hordofnaa jechuudha inshaallah ta'ala sigale sun yeroon isaa fagoo miti. Akkaan du'atii beekuttiin beekaa akkattiin arku jira guyyaan sun dhufu jira laa shakka fi shakkiin hin jirtu jechuudha. Soo kana hunda diraamaa kana dalagu jiranii diraamaan kun hundirraa fudhatamuu dhabnaani tagandummaatiin gad dhufan. Waboon galtees hin jirtu if eeggadha. Waboon kan baateef qabsoofi namni siyaasaa wal dhabe furmaata siyaasaatiin gala malee koottaa galaan hin galu. Araara waan jaamu kana araara siyaasa irratti hodhoo kenni jettee teessee teebil irratti yoo nama dhugaa qabu taate yoo nama kaayyoo saba milkeessuu qabu taate mootummaa akkasii taate dhuftee teessee warri pelolaan tun uummataan dammeeffate deebii uummataa kennite. Memma piippiin tun osoo alaabaa Oromoo fuutee caffee lallabde alaabaa Oromoo wareegamteef tana fuutee caffee Oromiyaati